bareeda Oromoon wal gargaaruu fi wal tumsuutti bakka tokkotti ho'uu jedhame waqtii inni qaqqabu hin agartu. Fuula tokko deemanii wal gargaaruuf hora akkate qabeenyummaa wal gargaaruuf manni Oromoo wal dhagaa. Walloo fi manni Oromoo odoo asuu hin ta'in naannoo afuriitu cinqamaate kan jiru manni Oromoo. Manni Oromoo walloo kana kan jiru isa ganda asuma taanee mana uummata Affaariin ganda jirra ganda. Uummata Amaaratiin gaafa walloo ganda wal araarum wal ammaas sanuma ofi qaba manni Oromoo sanis ganda. Amaari ganda kee jira ganda gaara kana walakkaa kana jira nagaa wajjin jiraanna sila ilkaanii fi ilkaan wal dhabanii hoggaa wallolaa mootiin walumaa araaram jaarsi walitti bu'eetu wal waamne wajjin araaram kana kan qabu manni Oromoo ga'anii amma karaa kanarratti waan jedhu barbaadu ummanni Oromoo jaarsa isaa dhagahuu qaba jaarsa dhagahuu qaba warri qeerroon jaarsi maal ja'a baan gadaa maal ja'a baan dhiiraa maal jee dhaggeeffatu qaba hoo kan dhaggeeffati waatu harkaa ba'a hoo kana jee waatu harkaa ba'a gamtaa kana ta'e wal dhagahuu qaba jaarsa dhaggeeffatuu qaba gattaa'ee hubatuu qaba kana amma abbaan dhiiraa hoggaa walitti waame ijoollee jaarsa of bukkee kaayete kan dubbii hubachiisu abbaa dhiiratu geggeessa humna isaati jaarsi bakka itti dadhabe hin gargaara kan mootii wal qabatumi kun biyya tana guutuuf hoo jaarsa dhagahan nagahatu naga irra aanna jedhee tayyaadan. Wanni inni qabu wal mari'atu wal gaafatu mariidhaan baada wal gaafate jaarsa dhaggeeffate bitattiif kaabattiif qiblattiif baada wal gaafate Oromoon tokko hin taajee tayyaadan. Wal dhagahuu qaba wal gaafatuu qaba nagaaf waan tokkotti bobbaha abbaa dhiiraa jedhu malee jaarsi bobbaha jee ayyamu malee mootummaan wal qabatee nagaa wajjin jiraatuuf ammaas itti jira ammaas kana kan barbaachisu wal mari'atuudha nagaa irratti walitti qabee achittiif nagaa irratti bobbaha tokko ta'a wajjin deema ammaa jechaa jirra. Kanaaf uummata wallooji uummata Oromoo bakka jiru maratti hoo wal tahee wajjin jiraate ammaan nageenyitu jira. Amma bara keessatti qawwee keessa lafa kaayya nagaan bobbaa gala nagaan dhagaa waan mootiin jiru dhagaa waan jaarsi jiru dhagaa bakkeen qawwee keessa lafa kaayya ja'anii wal dhageettii hin qabnaas ammaan wal dhagahuu qaban jedhan.